Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota sagantaa keenyaa akkam jirtu isiniin jedha. Har'a kan hin argamu mana Burtukaan Nigaatuutti. Burtukaan Nigaatuu yeroo ammaa kana qaama ishii balaa konkolaataatiin kan miidhamtee jirtudha. Burtukaan Nigaatuu akkuma nama kamiititti jiraachuudhaaf jecha biyyoota Arabaa keessa turte waggaa 4 ol biyya Dubaay turte gara biyya ishiitti yommuu deemtutti balaa konkolaataa kan ishii irra gaheen yeroo ammaa kana miilli ishii kun lamaan miidhameeti kan jiru. Har'a kan inni argamu mana Burtukaan Nigaatuutti. Egaa sagantaa qaama miidhamtootaa fi namoota dhukkubsataa jiran waliin marii maatii gaggeessuun keessatti kan wal qunnamne. Anis akka nama kamiittuu yeroo kana keessatti hiriyoonni kiyyaa fi namoonni ani itti amanuu fi namoonni ani jaaladhu namoota qaama miidhamanii fi namoota dhukkubsataa jirantu hiriyoota kee yeroo kanatti. Kanaafuu namni namummaa qabdanii fi namni garaa namaa laaftan Burtukaan tumsuu ni dandeessan jedhee yaada. Ammatti Burtukaan Nigaatuu ogummaa aartii keessatti illee nama qooda qabdudha. Akka kiyyatti albeema kiyya waggaa 8 ispoonsara dhabuudhaan garraa ture keessaa hojii tokko hojii aartii ishiidhaaf gumaachuudhaaf waadaa galaa. Isinis namoonni jaalala aartii fi kabaja namummaa fi dhala namaatiif qabdan Burtukaan Nigaatuu tumsuudhaan akka ishiin milkooftu gochuu ni dandeessan jechuu jaaladha. Burtukaan Nigaatuu yeroo ammaa kana kan ishiin irra teessee jirtu kun wiilcharii kanarratti kan ishiin argamtu. Maatii ishii keessaa abbaan ishee erga boqotee turee jira. Harmeen ishiitillee erga boqotanii turanii jiru. Yeroo ammaa kana kan Burtukaan Nigaatuu gargaaraa jiru obboleettii ishiiti jechuudha. Kanaafuu namoonni Burtukaan Nigaatuu gargaaruu barbaadan sagantaa qaama miidhamtootaa fi namoota dhukkubsataa jiran waliin marii maatii kiixata galgala sa'a 3 sa'aatii 6tti qabnu irratti argamtanii karaa keessatti ishii dubbisanii gargaaruu ni dandeessan. Egaa Burtukaan akkam jirtan isiin jedha. Akkam nagee jirtu baga nagaan dhuftanii jedha. Egaa nama jirutu gatii qaba waan ta'eef namummaa qabutu nama gargaara waan ta'eef yeroo kanatti ati kan argamtu wiilcharii kana gubbaatti turmaanni keetis jireenyi keetillee waggaa dheeraadhaaf asirratti waan ta'eef osoo maalti gargaaranii barbaaddaati. Hayyee galatoomaa odoo naaf ta'ee naaf gargaaranii ani amma jechuun qaamni koo mudhame jedheetan taa'uun hin barbaadu oduu hojii odoo naaf uumanii yookaan immoo hojuma aartii kanallee odoo naaf baasanii akka bahu odoo naa godhanidha. Kanan yaada. Egaa akkuma dabataa jirtan Burtukaan Nigaatuu erga qaama ishii kana miidhamte balaa konkolaataatiin namoonni akka miidhamne jechaaf weellee tokko hojjettee turte. Anis akka ogummaa kiyyaatti gama ogummaa aartiitiin hojii waggaa 8 ol albeema ispoonsara dhabuu nagammaa ture keessaa hojii tokko ishiidhaa gumaachuudhaan hojii haaraa hojii bareedaa dhalootaaf ta'u akka ishiin hojjettu abdii qaba. Fedhii fi hamilee guddaa waan qabduuf gara fuulduraatti yuutuubii ishiis banattee akkanatti hojjettee qaama miidhamummaa ishiitti malee yaadanii miidhamne fayyaa sammuutiin waan gurguddaa hojjechuu akka dandeessu abdii guddoo qabdi. Namoonni namummaa qabdan dhugumatti dhala namaaf dhukkubsattan gaarummaa hojjechuu barbaadan Burtukaan Nigaatuu tumsuu barbaadan hojii gama aartiitiin hojjettu gumaacha ogummaa kiyyaanan kennuuf irratti ispoonsar gochuu barbaadan keessan qunnamuu ni dandeessan. Ammatti akkatti illee teessee hojjettee akka of jiraachisu dandeessu abdii guddaa qabdi. Akka ishiin carraa hojii kanallee uummattee hojjettuuf namoonni sappoortii gochuu barbaadan karaa fuula tiiktookii ishii Burtukaan Nigaatuu jedhuu fi karaa fuula tiiktooka koo Tufaa Wadaajoo jedhuunis ni argattu. Maarree sagantaan keenya inni guddaan qaama miidhamtootaa fi namoota dhukkubsataa jiran waliin kiibsata galgala sa'a 3 fi hanga sa'aatii 6tti qabnu namoota akka kanaa namoota qaama miidhamanii fi namoota dhukkubsataa jiran wajjiniin marii maatii gaggeessuudha. An akka maatiitti akka obboleessatitti Burtukaan Nigaatuu biratti argama. Isinis namni namummaa qabdan obboleettii tajaajilattan sagantaa keenya irratti argama. Ogummaa aartiitiinis ta'e gama hojimaata kamiin iyyuu Burtukaan Nigaatuu akka nama kamiititti hojii gaarii akka ishiin hojjettu yaada qalbiidhaan gumaacha namummaa fi diinagdeedhaan tumsaan isiniin jedha. Atis qorqalbii kan cabanii anaaf yeroo kanatti kan nagaddisiisu abbaan Burtukaan Nigaatuu boqotanii jiru. Harmeen ishiillee hin jirani. Ishiin immoo akka nama kamii akkuma dhala namaa kamiititti biyyoota Arabaa keessa jiraachuudhaaf turtii waggaa 4 booda gara biyyaatti yeroo deebitu balaa konkolaataa irra ga'een qaamni ishii kun lamaan miidhamuu isaati. Akkasumas Burtukaan Nigaatuu waggaa 17 ta'ee biyya alaa deemte hanga ammaa gaa'elallee kan hin uummanne ilmoo tokkos kan hin dagannedha. Anumaaf sintu ilmoodhaa fi anumaaf sintu obboleessasii anumaaf sintu ishiidhaaf hiriyyaadhasi. Kanaafiyyuu akka bakka jirtanii ishii waliin ta'an dhaamsa kooti. Jiraatanii darbuun gatiin qabu. Seenaa hojjetanii darbuutu caala. Kanaafiyyuu nama ta'etu nama gargaara waan ta'eef namummaa qabdanii Burtukaan Nigaatuu waliin taa'atanii jechuu barbaada. Sittin nagaamini haga jiru waliin jirra waliif jirra nagaan tura.